Sina nama birootti aansina nama birootti aansina dubartoota keessaa ammallee dubartoota keessaa namni tokko ni gaafatama abbaan deebisaa deebisee ni badhaafamaa jechuudha. Okay harka baasa warra dubartoota dhiiran baan warra dubartoota dhiirti osoo hin taane dhalaan abooti dhalaala atoo dhalaala warra dubartootaa qofaan baanaa jechuudha. Warra dubartootaa qofa warra dubartootaa keessaa nama sirriitti deebisu namni sirriitti deebisan warra dubartoota warri sirriitti ni deebisaa warri sirriitti ni deebisaa jedhu. Okay ati maqaan keenya singitan kottume singitan akkuma maqaa keetii tokko singa'uuna fakkaata. Okay amma singitan dhuftee jirti singitan gaafiin kiyya maal seeta qubeelee kana ni gartaame qubeelee kana keessaayi qubee tokko si gaafadhaa qubeecha naa deebisteeti qubee san erga naa deebiste boodarra maal goota jecha irraa ijaarta hin taane akka sabaatti dhageessee ishee qubeenan si gaafadhu qubee kana hottu qubeen kun maal jedhama qubeen kun laa kan inni tuqe kun qubee maal jedhama maa harka dhaafi excellent maa jecha irraa naa ijaariyaa jecha mana waaw dhahii farka singitan badhaasa qabdi na biraayi badhaasa isiidhaan ni fudhatti sinu nalaaligaa sinu yee badhaasa kee nu bani badhaasa kee nu bani waaw maal inni chokolaata ni feetaa chokolaata alaan jaalatta waaw harka dhaafi sirriitti okay galatoomaadha arraaf nigaa boruus ni dhufaa iftaanis ni dhufaa itti fufna hin taane hin ta'u kanaafuu isinis gaa badhaasaan isin fidu kana malee waan guddaa waan bareedaa biroo kanaan fida inumaa toorra eegala akkuma sabaa fi singitan kun olaal akkatti ciniin agartee isin keessa ta'anii agartaniimi isinis isin hundinuu akkasuma ciniintan yoomi amma harka gaddeebisa yoom boru ni dhufu borus akkasumattiin boru maal goona qubeedhaan afaan isin dubbadhee naa barreessitan barreessu dhageesse isa kana